ani karaa bahee karaadhaa galaa jiraa jedha. Wayita karaa galu kana sa'a ishaa'ii irratti galee jama'aa masjida dhaqe akka galeen jedha. Magriiban salaanne dhaynaan ummanni ishaa'ii salaataa jira. Ani immoo magriiban salaanne. Salaata kana keessa kam ishaa'ii moo magriiba itti hidhadhee salaatuu qaba? Namni tokko gartee wanni durdursoo beekuu qabu tartiibni iddoo salaata. Salaata kana fakkeenyaaf Rabbiin tartiiba isa kaa'ee qaba. Salaata walitti jam'iillee jira. Salaanni zuhrii fi asirii walitti jam'ii godhuu hin danda'a. Magriba ishaa'ii walitti jam'ii godhuu hin danda'a. Akkam inni gaafatetti magriba ishaa'itti jam'ii godhatee wayita inni galu ishaa'ii salaataa jiran jechuudha. Duuba salaata kana wayita jam'ii godhanii salaatan tartiibuma isaatiin salaatan. Magribatu ishaa'ii dursaa mire akkasii salaatan. Tartiibni salaataa iddoo kuni waajiba jedhaniin. Waajibni kuni waa lama qofaan namarraa kufa jedhan. Yookaan daguun yookaan ammoo yeroon salaata gartee jam'ii inni itti godhee sun dhiphattee salaata tokkichisan malee yookaan geenne taate. Fakkeenyaaf zuhrii asiritti jam'ii godhee wayita inni garteetiin salaataaf mijjeeffatu waan raka'aa afurii malee yeroon kan hafne taate yeroo sanitti kam salaatuu qabare asirima salaatuu qaba. Tartiibni kufa yeroo kana. Ammallee odoo quban qabaatiin waan magriba salaate seeyoo jam'aa wajjin ishaa'itti kaseenu taate dagatee jechuun diigee kanaaf duuba deebi'uu hin qabu. Haala kana lamaaniin alatti immoo tartiiba salaataa eeguu qaba. Kanaafuu nama kanaan maal jennarree magriba salaatuu qabdaa jennaan. Akkaataan salaata magriba itti dubbatu deemna. Magriba salaatuu qaba dursi kana beekuu qaba. Salaata magribaa keessatti immoo haala lamatu isaa mijjata. Haala lamaan isaa mijjatu keessatti bal haala sadii iyyuu. Haalli tokkoffaa jam'aa ishaa'ii salaataa jiru kana yoo awwala salaata irra jiraatan taate jalqaba irra jiraatan taate itti hidhatuu hin danda'a. Itti hidhatee yeroo imaamni rakaa afuraffaatti ol ka'u bira hafa. Rakaa sadii waliin salaatee bira hafa. Wayita bira hafe kana carraa lama qaba. Takka niyyaan irraa hiikkate attayyaata qara'ee geeffate niyyaan irraa bahiinsa jechuudha. Imaam irraa niyyaa bahiinsaa niyyaa saniin gartee attayyaata geesse salaama baafate eegas ishaa'ii itti hidhatuu hin danda'a. Yookaan ammoo cal'isee taa'ee haga imaamni rakaa takkatti salaatee gadi deebi'u waliin taa'ee akkasitti imaama wajjin salaama baafatuu hin danda'a. Kuni suuraa takka. Suuraa lammaffaa adda iqaamatee magriba salaatee eegas immoo ishaa'ii haga dhaqqabate jara wajjin salaatu tana irra caala jedhanii ammoo. Maaliif namni hedduun hin dagata yoo walitti seene salaatatti seene hin dagata odoo quban qabne waliin geesse fa'aa waan ta'eef nama dhugaan of eeggannoo qabuu fi nama duraan tartiiba kanarratti leenji'ee waan ta'in waan dagamuuf inni wanni isarra jiru magriba salaatee eegas achi duubaan haga dhaqqabate salaatuu qaba jechuudha.